Abbaan kiyya barsiisaa PhD'ti. Anis guyyaa tokkummaaf mana barumsaatti waa'ee qarshii hin barannu jedheen gaafadhe. Innis akkas jedha. Sababni isaas mootummaan barnoota sana akka barsiifnu nu hin hayyamu. Waan barsiisuu dandeenyuu fi waan barsiisuu hin dandeenye nutti hima. Yeroo inni akkas jedhu waan ajaa'ibaa natti fakkaate. Anis akkas jedheen. Garuu waa'ee maallaqaa barachuuf gara mana barumsaa hin deemnu. Innis lakkii hojii argachuudha jedha. Anis akkas jedheen. Garuu maallaqa argachuuf hojii argattaa? Innis lakkii hojii qofa argachuu qabda jedhamte. Anis kaayyoon hojii tokko maallaqa argachuuf miti jedheen. Innis ati sirriidha jedheen. Anis maaliif waa'ee maallaqaa qofa hin barannu jedheen. Innis ni rifate akkas jedhe. Yoo waa'ee maallaqaa baruu barbaadde maaliif abbaa hiriyyaa kee waa'ee maallaqaa hin gaafattu? Anis hiriyyaan kiyya Maayik hin jedheen. Kanaafuu maaliif isa gaafadha? Akkas jedha. Sababni isaas abbaan Maayik abbaa qabeenyaa waan ta'eef. Anis ati maal taate? Innis ani hojjetaadha. Hojjetaa mootummaati jedha. Anis garaagarummaan isaa maali jedheen gaafadhe. Innis garaagarummaan jiru kun abbaan qabeenyaa waa'ee maallaqaa beekuu qaba. Akkasumas hojjetaan tokko waa'ee maallaqaa homaa hin beeku. Sababni isaas mootummaan waan kunuunsuuf. Ani yeroo sana daa'ima baay'ee burjaajeera. Garuu gorsa abbaa koo fudhadheen gara waajjira abbaa Maayik deeme. Waa'ee maallaqaa na barsiisi jedheen. Innis haalduree tokkoon waa'ee maallaqaa na barsiisuuf deema. Haalli sunis gonkumaa osoo naaf hin kaffaliin akkan isaaniif hojjedhuudha. Innis yeroon siif kaffalu akka hojjetaa tokkotti yaadda jedha. Innis kiyyoon sun kanuma jedha. Hoteelotaa fi mana nyaataa ani qulqulleessuu qaba. Akkuma umuriin koo dabalaa dhufeen hojii waajjira gabaa fi herreegaa keessa seenuu jalqabe. Waa'ee maallaqaa na barsiisaa ture. Garuu akkaataan inni waa'ee maallaqaa na barsiise monoppoolii taphachuu ture. Monoppoolii jechuun gabaa keessatti oomisha adda ta'e qofa gurguruun gabaa caaseffamedha. Gabaa monoppoolii keessatti kan gurguru dorgomaa tokko hin qabu. Sababni isaas meeshaalee dhiyeessii dhiyoo hin qabne qofa gurgura waan ta'eef dorgommii tokkollee isa hin mudatu. Akkas jedha. Maallaqa keessatti milkaa'ina guddaa argachuuf foormulaawwan hedduutu jira. Garuu tapha monoppoolii irratti kanneen hunda caalan keessaa tokko nudha. Kufaatiin maallaqaa na mudateera. Beektaa namoonni akka mana barumsatti barsiisan dogongora hojjechuu sodaatan. Gonkuma hin guddatan. Sababni isaas akkuma gaarii fi hamaan jirutti akkuma sirrii fi dogongorri jirutti garuu namoonni baay'een sirrii ta'uu qofa barbaadu. Kanaafuu sirni mana barumsaa yoomiyyuu waa'ee maallaqaa si hin barsiisu. Sirni mana barumsaa hojjetaa akka taatu si barsiisuuf qophaa'e. Dooktara, abukaatuu yookaan ogeessa biraa garuu gonkuma waa'ee maallaqaa si hin barsiisu. Akkasumas wanti namoonni baay'een hin qabne beekumsa daldala dhugaa. Jireenya keessatti wantootaan ani namootaaf yaada dhiyeesse keessaa tokko barsiisaa dhugaa fi barsiisaa sobaa argachuu dandeessa. Barsiisaan sobaa waan barsiisuu hin hojjetu. Barsiisaan dhugaa immoo guyyaa guyyaan waan isaan barsiisan hojjechaa jira. Namoonni hiyyeeyyiin ani hin danda'u akkas hin danda'u yeroo hin qabu jedhu. Sababni isaas humni waan ta'eef. Maal jechuu akkaan barbaade beektaa? Hin danda'u jechuun salphaadha. Sooressi immoo akkamittan bitachuu danda'a? Akkamittan sana gochuu danda'a? Maaltu barbaachisa jedha. Gaafiin sammuu bana, ibsi sammuu cufa. Kanaaf yeroo hin danda'u jettu sammuun kee cufame waan jettu taata. Roobert Kiyosaki intarpiraneraa fi barreessaa kitaaba Rich Dad Poor Dad waan na hordoftaniif galatoomaa.